fuula keessaa kaasuun isaa dhaamsa goota keenyaa nu biraan ga'e meeshaatti lollee moo annu nuuf ta'e warra abdii qabne. Laki kan dekati. Oh. Elma ko mana ke chudi mana ke. وانا كذا لان قالوا مبرر عندكم عند دوا ميجا تيكا دوا ميجا تبو ما ادري امتى لفتي شيء الناس تبو الناس تبغى ديكا عندكم ما يرمي الماكو مال تاتي انا
Apa dia? Kami kerja lawa. Coba sih warabe. Sadaasa kudha jaha bara 2022 shamaa kam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu keenya idilee galgala kanaaf qindeeffannee dhiyaanne isinitti himnaa oduu waliin aan naatoo lammiiti. Godina Wallagga Bahaa aanaa guutoo giddaa keessatti humni shororkeessaa Amaaraa Faannoo jedhamu ilmaan Oromoo ajjeesuu itti fufe. Jaaliraan gameessaa dabalata qabdi. Humni fiinxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhamuun beekamu kan bulchiisa Abbaa Irree Biltsiginnaan qindaa'an godina Bahaa Wallaggaa ona guutoo giddaa ganda Kinaafi jedhamu keessa. Kanaan booda qe'ee keessan isintu eeggata jechuun namoota waltajjii hirmaatan bifa sodaachisaa fi dhaadannaan uummata goolaa oolan. Aanuma Xuulloo Araddaa Lubbu Qaqqab ganda Hiituu keessatti kaleessa Sadaasa 15 bara 2022 caasaan Biltsiginnaa dhukaasa ofii dhukaasuun uummata nagaa waan tokko keessaa hin qabneen waraana bilisummaa Oromoo as keessa seensistanii dhukaasisaa jirtu jechuun namoota ganda sanaa hunda dararaa guddaa irraan geessisaa turan. Oromummaan farra Itoophiyaa ta'ee kan itti mul'ate murni Biltsiginnaa akka waan dararamni uummatichaa nagaa impaayiratti fidee barcuma siyaasa isaanii tiksuu fi danda'utti yaaduun ilmaan Oromoo qaama siyaasaa kam keessaayyuu hin qabne baadiyyaa fi magaalaa aanaa Xuulloo keessatti dararaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Godina Lixa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Gimbii keessatti murni Biltsiginnaa waraana isaa hedduminaan qubsiisee uummata goolaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalimoonaa Faayisaa dabalata qaba. Goolamuu uummata Oromoon gadaanaa aangoo isaa waan dheeratuu fi jabaatuuf kan itti fakkaatu murni Biltsiginnaa waraana dhaasaa nageenyaa fi kaabinoota hawaasa nagaa gidduutti bobbaasuun jireenya uummatichaa goolaa oola. Akka kanaanis godina Lixa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Gimbii keessa waraana Biltsiginnaa aanota irraa gooticha waraana bilisummaa Oromoon buqqaanii fi kanneen murna Biltsiginnaan Finfinnee irraa gadi fe'aman magaalicha keessa hedduminaan qubsiisuun sochii uummataa danqee jira. Waraanni Biltsiginnaa kun manneen nyaataa, waajjiraalee mootummaa, baankilee, gamoowwan gurguddaa qe'ee namaa gidduu fi sheeliiwwan cinaa buufachuun sodaa isaaniif hawaasni tajaajila gahaa bakkoota kana argachuu hanqatee jira. Waraanni Biltsiginnaa gosa gosaan manneen barnootaa osoo hin hafin magaalaa Gimbii keessa qubatanii jiran manneen namootaa daandii cinaa fi lafa ol ka'aa irratti da'annoo qotachuu akkasumas cirracha yookiin biyyoo tuuluun naannoo isaanii irraa namoonni akka hin dabarre dhorkuun rakkoo geggeessaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Gimbii addeessaniiru. Magaalittii keessatti yeroo ammaa eessaa dhufte eessa deemta waraqaa eenyummaa kee agarsiisii fi hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun namootuma nagaa daandii irra deeman karaa dhaabanii qorachuun hojii dhuunfaa isaanii irraa oolchaa ooluu maddeen dabaluun ibsaniiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu keenya idilee galgala kanaaf jennee qindeeffannee dhiyaanne asuma irratti goolabna. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Manyaru, biar rawa bingkapani, ira gara tolat tidak.
Looyya babaarottoolee galchuun heessan nagaan keen Oromummaa laf jirtan cufatsanaa dhaqqabu jecha gabaas tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo sadaas 16 bar 2022 sanii dhiyeessa injifannoowwan boonsooliin angalma Oromoo. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa Oromiyaa Shaggar keessa sochoota tarkaanfii ilaalessa waraana sirni PP irraa fudhateen hedduusi du'aaf madoon adabee jira. Haalum kanaan abdiin bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa sadaas 15 bar 2022 Shaggar aana dirreen cinni gandi buuyyamaa miyyuu magaal shebeetiif kibba Shaggar aana ammayyaa magaal arrojii irraa tarkaanfii moona tiksitoota Empire Itoophiyaa irraa fudhateen loltoota gabroonfataa hedduu du'aaf madooyyuu adab meeshaalee waraanaa walumaa galaatti AKM 30 hidhannoo guutuu waliin isnaaper tokko rasaasa AKMtiif meeshaalee hedduu hiikuu ajajaa woboo naannichaa ibsee jira. Tarkaanfiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhata aga bilisummaaf walabummaa Oromiyaa jabaatee itti fuuf injifannoon uummata Oromoof oraa bulaa deeban. Sabboontootni ilmaan Oromoo reefi gaachan uummata Oromoo boodinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan gurmuun tumsa Aabaa Oboo Adan Yaman Kibbaa fi naannawaa ishii Oboo dinagdeen jabeessuuf hawaasa Oromoo biyya Yaman jiruuf waamicha taasisaniin maallaqa Oboo walitti qaban marsa shanaffaaf qarshii 139,500 dhaqqabsiisanii jiru. Sabboontootni ilmaan Oromoo maadheen injifannoo Oboo jalatti gurmaa'an marsaa 10ffaaf qarshiin Empire Itoophiyaa 16,856 galii godhanii jiru. Qaqqaaliiwwan ilmaan sabaa hawaasni Oromoo biyya Ayerlaand deeggarsa qarshii 40,000 Oboo dinagdeen cimsuuf gumaacha taasisanii jiru. Maadheen caayaa bilisummaa gumaacha maallaqaa qarshii Empire Itoophiyaa 3,600 Oboo dinagdeen tinnisuuf gumaacha taasisuu isaanii gabaasa ajajaa olaanaan Aabaa Oboo irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa haa tottiin jen horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromootiif. Wabon angabatuti bitum bilisumma imbarbanno medidu fakenya nuti takso dalmangenya Wabon angabatuti bitum bilisumma imbarbanno tadodu fakenya nuti takso dalmangenya angabatuti bitum bilisumma imbarbanno edidu fakenya nuti takso dalmangenya Wabon angabatuti bitum bilisumma imbarbanno tadodu fakenya nuti takso dalmangenya Asa hula peko digni ko alu Wasi debiru la peko abobau Ela agabe mari mangko ibu Eko te agabe la peko abobau Asa hula peko digni ko alu Wasi debiru la peko abobau Ela
Agape. Lagi kan itu kati. Elma ko mana ke chuti mana ke. وانا كثير انا قالوا مبرر ये भाई सुने आप अस्सलाम वालेकुम